oduu teenyaa jalqabaatiin Iraan buufata niwukilaraa Israa'el cinaatti haleellaa cimaa raawwatte namoonni 100 yoo madaawan Israa'el sababa kanaan labsii yeroo muddamaa labsiteetti jedhame. Gama biraatiin Ameerikaan odolaa isii haleellaan Iraan galaana diimaa jeequudhaaf dhaaddatteetti kun Itoophiyaa hunda balaa jala buusaa jedhame. Oduudhuma wal qabateen pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin Iraan akka deeggaran irra deebi'ii mirkaneessaniiru. Wal waraansa baha jiddu galeessaa hammaateen Iraan Israa'el barbadeessuu itti fufteetti gabaasa bal'aa dhimma kanaan wal qabatan qopheessineerra. Oduu biraatiin urjiin kubbaa miilaa Morookoo Ashraf Hakimi waancaa Senegaaliif kenname irraa hin deeffannu jechuun Senegaal deeggaran. Murtee kaaf kan morman Ashraf Hakimi garee isaa waancaan kun Senegaaliif akka malu hubachiisanii garichi akka waancicha hin fudhanne gorsaniiru. Dhimmi kun Hakimiin akka ajajamu taasiseera. Gabaasa guutuu qabna. Oduu biraatiin magaalaa Finfinneetti poolisiin harmee guddoo miila rukute to'annoo jala ooluun himame. Viidiyoon dhimma kana agarsiisu erga miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodame dheekkamsa kaaseera. Bal'inaan dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olii Global Media. Oduu odeeffannoo teenya guyyaarraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu bira akka dhaqqabduuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Iraan buufata niwukilaraa Israa'el cinaatti haleellaa cimaa raawwatte namoonni 100 yoo madaawan sababa kanaan Israa'el labsii yeroo muddamaa labsiteetti jedhame. Gama biraatiin Ameerikaan odolaa isii haleellaan Iraan galaana diimaa jeequudhaaf dhaaddatteetti kun Itoophiyaa hunda balaa jala buusaa jedhame. Haaluma kanaan waraanni baha jiddu galeessaa gara ji'aatti dhiyaate ammas jabaatee kan itti fufe yoo ta'u Ameerikaaf Israa'el gama isaaniitiin Iraan irratti weerara banan jabeessaniiru. Gama kaaniin waraana kana haaloo ba'uudhaaf jabaattee haleellaa raawwachaa kan jirtu Iraan biyyoota Arabaa ollaa ishee jiran hunda tumuu irratti argamti. Iraan immoo biyya isii haleelaa jirtu Israa'el irratti addatti xiyyeeffattee waraana cimaa banteen Israa'el kisaaraa guddaa argitee hin beekneef saaxilamteettis jedhame. Yakka waraanaa Gaazaa keessatti kan raawwatte Israa'el amma Iraan waliin waraana seenteen waan hin eegne isii mudachaa jiraachuu xiinxaltoonni himaniiru. Eda qofa haleellaa Iraan Israa'el irratti raawwatteen gamooleen 30 ol yoo barbadaawan namoonni 100 lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Hedduun buqqaanii kaan isaanii madaawaniiru Israa'el keessatti. Haaluma kanaan Iraan niwukilara Israa'el cinaatti haleellaa cimaa raawwachuun eda immoo rifaatu uumeera. Kanaanis Iraan eda haleellaa cimaa magaalaa Dimoonaa irratti raawwachuu Israa'el beeksifteetti. Iraan magaalaa Dimoonaa haleeluun ishee wiirtuu niwukilaraa Israa'el irratti xiyyeeffattee ta'uu akka danda'u xiinxaltoonni himaniiru. Aangoonni Israa'el akkamitti akka misaa'iliin Iraan humna ittisaa qilleensaa keessa darbee yoo xiqqaate namoota 100 ol akka madeesse magaalaa kibbaa jirtu Dimoonaa irratti dhiibbaa akka geessise qorachaa jiraachuu dubbataniiru. Wanti ifa ta'e garuu maaliif Teheraan akka bakka kanarratti xiyyeeffachuudhaan haleellaa gaggeessitedha. Magaalaa Dimoonaa keessaa bahee fageenya kiiloomeetira 13 dhaabbanni tokko meeshaa waraanaa niwukilaraa kan Israa'el ifatti hin labsine qabatee akka jiru himamam. Ifatti kan beekamu jiddugalli kun qorannoo qofa irratti kan xiyyeeffatudha jedhamam. Haa ta'u malee dhimma kanarratti mootummoonni dhufanii darban ejjennoo ifan taane qabachuun darbanillee waggaa 60 oliif Israa'el bakka kanatti boombii niwukilaraa akka gabbiftu hunduu kan beekudha. Dimoonaan kana jechuun ammoo baha jiddu galeessaa keessatti Israa'el biyya meeshaa waraanaa niwukilaraa hidhatte tokkitti ishee taasisam. Kanaaf ammoo bakki kun irratti xiyyeeffatamuun Israa'el of eeggannoo addaa kennite akka hordoftuu taasisaa jedhu xiinxaltoonni. Iraan mataan isheeyyuu bakka addatti irratti xiyyeeffattee haleeltu ta'uu dubbattee turte. Kunis buufata niwukilaraa Israa'el barbadeessuudhaaf Iraan kaayyeeffachuu agarsiisaa jedhameera. Iraan haleellaan Dimoonaa irratti taasiftu deebi'ii
duula qilleensarraa kanaan dura Ameerikaa fi Israa'el wiirtuu niwukilaraa ishee Nataanzi irratti xiyyeeffatanii raawwatan hordofeeti. Haleellaa edaa sana hordofee labsii yeroo muddamaa amma Israa'elitti kan labsame yoo ta'u, uummanni Israa'el immoo mootummaa Israa'el mormaa jira jedhame. Akka gaazexaan Israa'el Yaadiyoot gabaasetti amma namoonni ajjeefamaniif madaa'an naannoo kibba biyyattiitti waan dabalaniif Israa'el labsii yeroo muddamaa labsiteetti. Kana qofaa miti, Israa'el haleellaa itti jabaate wal qabatee manneen barnootaa guutummaatti cufuun kibba biyyattiitti walga'iin gurguddaanis akka hin gaggeeffamne dhorkiteetti. Kunis guutummaatti erga Iraan Dimoonaa rukuttee booda dhagahame. Haleellaa misaa'ilaa Iraan naannoo sanatti raawwatte hordofuun ajajni addaa biyya keessaa Israa'el manneen barnootaa cufuu fi namoota 50 ol akka bakka takkatti walitti hin qabamne dhorkeera. Dhimma kanarratti ibsa kan kenne humni eegumsa waraanaa Iraan yookaan ammoo IRGC'n magaalota Israa'elii fi buufataalee galoo galaanaa irratti haleellaa jabeessuu beeksiseera. Gareen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan yookaan IRGC'n misaa'ilotaan dhaabbilee waraanaatiif wiirtuuwwan nageenyaa Israa'el magaalota akka Araad, Dimoonaa, Eeliyaat, Beershebaa fi Kiriyaat Gat keessatti argaman irratti xiyyeeffachuu isaa beeksise. IRGC'n yookaan gama biraatiin gareen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan. Kana qofaa miti, IRGC'n ibsa laateen buufata Ali Al-Saalim Kuwait keessatti argamu akkasumas immoo buufataalee Al-Minahaadii fi Al-Dafraa kan United Arab Emirates keessatti argaman irratti haleellaa raawwachuu isaa beeksiseera. Waraanni Iraan ibsa isaatiin haleellaa eda Israa'el qofa irratti raawwateen namoota 200 ol akka ajjeese beeksise. Israa'el garuu namni du'e tokkollee hin jiru jechuun haaluu irratti argamti. Tajaajilli ambulaansii Israa'el gama isaatiin ibsa baaseen Araaditti namoonni 100 ol madaa'aniiru. Namoonni 50 ammallee hospitaala jiru jedha. Iraan gama kaaniin biyyoota Arabaa akka Saawud Arabiyaa tumuullee itti fufteetti. Saawud Arabiyaan ganama irraa ibsa baafteen dirooniiwwan 4 dabalataa ofirraa qolachuu himte. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Saawud Arabiyaa sa'aatiiwwan darban keessatti dirooniilee 5 bulchiinsa bahaa irra dhufe kuffifneerraa jedhe. Ibsi kun kan ba'e halkan edaa erga misaa'iliin baalastikii Riyaad irratti kufuudhaaf ture ofirraa ittisuu Suudiin ibsitee booda ture. Eda halkaniin ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Saawud Arabiyaa ibsa laateen misaa'iloonni baalastikii 3 gara magaalaa guddoo ishee Riyaaditti furgugifamuu beeksiseera. Isaan keessaa tokko kan addaan kute yookaan kan lafa buuse yoo ta'u, 2 ammoo naannawa namni hin jirretti kufaniiru jedhame. Kunis Saawudii irratti xiyyeeffattee Iraan haleellaa jabeessuu mirkaneessaa jedhu Araboonni. Oduudhuma wal qabateen Ameerikaan odola Kaargi haleellaan Iraan ammoo galaana diimaaf ulaa galaanaa Baab al-Mandab tasgabbii dhorkuuf dhaadatteetti. Ameerikaan humna waraanaatiin odola Kaargi nan fudhadhaa akkuma jettu itti fufnaan miidhaa ta'ee hin beekneetu ishee mudataa jechuun maddi waraanaa Iraan beeksiseera. Filannoon tokkichi Iraan qabdu galaana diimaaf ulaa galaanaa Baab al-Mandab tasgabbii dhorkuudha jechuun maddi kun burqaa oduu humna eegduu warraaqsa Islaamaatti dhiyoote tasniimitti himeera. Ulaan Baab al-Mandab kan maqaa karaa imimmaanii yookaan ammoo Gates of Tears jedhamuun beekamu maayilii 20 yookaan kiiloomeetira 32 kan bal'atu yoo ta'u, galoo galaana Arabiyaa irraa Yamanii fi Jibuutii akkasumas ammoo karaa qarqara Afrikaa irraan Eertiraa jidduutti argamam. Karaan kun hanga bo'oo Siwiizitti kan deemudha. Maddi waraanaa kun itti dabaluudhaan akka jedhanitti Ameerikaan hulaa Hormuzii fi dhaabbileen boba'aa Iraan ilaalchisuudhaan rakkoo guddaatu ishee mudachaa jira. Ameerikaan odola Kaargi haleellaan ammoo oomishni boba'aa yeroodhaaf addaan cituu danda'a jedheera. Kun ammoo biyyoota akka Itoophiyaa guutummaatti galaana diimaa irratti hirkatteef yaaddoo guddaadha. Itoophiyaan ammoo biyya keessa waa galchuufis ta'ee biyyarraa waa baasuudhaaf galaana diimaa fayyadamti. Duudhumaan wal qabateef isa xumuraatiin ammoo pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin Iraan akka deeggara mirkaneessan. Puutiin waggaa haarawaa Iraan sababeeffachuudhaan hooggantoota biyyattiitiif ergaa dabarseen Moskoon michuu amanamtuu Teheraan taatee itti fuftii jedhan. Waajjirri pirezidaantichaa Kremliin akka jedhetti Puutiin hoogganaa waliigalaa Mojtabaa Khameneitii fi President Masud Pezeshkianiif ibsa hawwii garaarraa dabarseefin Iraanonni yeroo rakkisaa akka kanaa keessa kabajaan ni darbuu jedheera. Raashiyaan kanaan dura haleellaa Ameerikaatii fi Israa'el Iraan irratti banan guutummaa baha jiddu galeessaa mancaasoo rakkoo hanqina boba'aa addunyaa uumaniiru jettee turte. Dabalataan pirezidaantiin Raashiyaa tarkaanfii Ameerikaatii fi Israa'el hoogganaa waliigalaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeesuudhaaf fudhatan cimsee balaaleffachuun ni yaadatama. Oduu biraatiin
Urjiin kubbaa miilaa Morookoo Ashraf Hakimii waancaa Senegaaliif kenname irraa hin deeffannu jechuun Senegaal deeggaran. Murtee kaaf kan morman Ashraf garee isaa waancaan kun Senegaaliif akka malu hubachiisanii waancicha akka hin fudhanne gorsaniiru. Haaluma kanaan tibbana kaaf waancaa AFCON 2025 dhiyoo Senegaal injifatte garee Morokootiif akka deebi'u murteessuun mormii cimaa kaasuun ni yaadatama. Dhiyoo Morookoo keessatti kan taphatame waancaan ardichaa murtee isaan yookaan ammoo daanyaan murteesse hordofee osoo taphni taphatamaa jiru gareen Senegaal dirree keessaa ba'uun isaa waan yaadatamudha. Kana hordofee mormii daqiiqaa 10 booda warri Senegaal dirreetti deebi'uun tapha sana taphatanii xumuruudhaan goolii galchanii waancaa ardichaa injifatanii turan. Ta'us garuu himannaa Morokkoon dhiyeessite hordofee mormii ji'ootaatiin booda kaaf tibbana waancaan kun Senegaaliif hin malu jechuun gara Morokkootti akka deebi'u murteesse. Murtee kaaf kana booda Senegaal ibsa baafteen murtee kaaf akka hin fudhanne ibsiteetti. Uummanni ardichaatis tarkaanfii kaaf sana mormeera. Dhimma kanarratti uummanni Morokkoo gammachuu qabu ibsatus faallaa kana garuu taphataa Morokkoo urjii ta'e Ashraf Hakimii kun waancaa Senegaaliif maleedha malee nuuf hin mallee jechuun deebi'ii kennaniiru. Taphataan cimaan garee biyyaalessa Morookoo Ashraf Hakimii waancaa Afrikaa bara 2025 Morokkoon mo'amteetti jechuun amanan. Taphataan sarara ittisaa PSG kun Konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa yookaan CAF waancaan akka nuuf deebi'u murteessus ani waancaa sana akkaan hin fudhanne mirkaneessuun barbaadaa jedhan. Ana qofa utuu hin taane hiriyoonni kootillee waancaa kana fudhachuu akka hin qabne nan gorsaa jedhan. Ashraf Hakimii ni dubbata. Haati koo waancaa AFCON akkaan didu natti himteetti ani ifatti waancaa kana akkaan hin fudhanne mirkaneessaan jira. Hiriyoonni kootiis akkasuma akka godhan abdiin qabaa jedhan. Carraa ni qabna turre garuu injifachuu hin dandeenye jedhan. Walumaa galatti waancaa sana Senegaal injifachuudhaaf ifatti beekamtii kan kennan Ashraf Hakimii Senegaal injifattoota haqaa ta'uu cimsanii ibsaniiru. Gochoota galma ga'iinsa isaanii xiqqeessuu danda'an akka hin raawwatamne akeekkachiiseera yookaan waancaan kun Senegaal irraa fudhatamuun maqaa Morookoo ni balleessaa jechuun akeekan. Kun kubbaa miilaadha. Yeroo tokko tokko ni injifatta ni injifatamtaas jedha Ashraf. Senegaal haqaan nu mo'atteetti hojii cimaa isaan hojjetanii milkaa'an booda gammachuu isaanii balleessuun haqa hin ta'uu jedhan dargaggeessi muslimaa kubbaa keessatti jaallataman Ashraf Hakimii. Ashraf Hakimii itti dabaluudhaan ejjannoo kaaf akka kabaju ibsee garuu waancaa Morokootiif jedhame sana dirree irratti nuti akka hin arganne himuudhaan nuti waancaa sana hin fudhannu jedhan. Ejjannoon kun taphattoonni urjii biyyaa ta'an hagam maqaa biyya isaaniitiif kabaja isaanii akka eegan mirkaneessaa jedhu warri kubbaa irratti xiinxala kennan. Asitti waan tokko namoonni baay'een dinqisiifataniiru. Guyyaa taphni waancaa Afrikaa taphatamu sun wayita leenjisaan garee Senegaal taphattoonni akka dirree gadhiisanii bahan ajajan taphataan urjii Senegaal Sadio Maneen taphattoota dirreetti akka deebi'anii taphatan gochuudhaan maqaa biyya isaa baduudhaaf ture du'a oolchuun miiliyoonota biratti Sadioon akka jaallatamu godheera. Kaleessa immoo urjiin kubbaa miilaa Morookoo wayita uummanni biyyattii waancaan kun nuuf deebi'eera jechuun gammadan inni faallaa kana waancaan kun nuuf hin malu jechuun Senegaaliif akka ta'e mirkaneessaniiru. Ashraf obiin kanaattis uummanni ardii tanaa guutuun waancaan kun dhuguma kan Senegaal ta'uu amananiiru. Murtee kaaf uummanni Afrikaa guutuunis mormaniiru. Kanaaf ture Ashraf Hakimiitis kun waancaa nuuf hin malleedha waancaa Senegaalii jechuun kan mirkaneessan. Oduu biraatiin magaalaa Finfinneetti poolisiin harmee guddoo miila rukute to'annoo jala ooluun himame. Viidiyoon dhimma kana agarsiisu erga miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodamee dheekkamsa kaaseera. Haaluma kanaan Finfinnee kutaa magaalaa Nifaas Silkii Laaftoo naannoo Kabaa Gullit jedhamutti poolisiin haadha tokko rukutee miidhuu isaaniitiin wal qabatee poolisoonni fi hooggantoonni mootummaa aanaa shakkamanii to'annoo jala oolfamuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksiseera. Dhimma kanarratti mucaan haadha miidhamtee poolisiin haadha koo rukuteera nuti hiyyeeyyii hojii guyyaa guyyaa hojjetee jiraatudha jechuun miira gaddaa cimaa waliin miidiyaa hawaasaa irratti viidiyoo maxxanseen ibsee ture. Innis rakkoon kun kan uumame haati isaa mana jireenyaa ishee keessatti araqee gurguru ishee irratti mormii uumame irraa akka ta'e dubbata. Haadha koo poolisoonni rukutanii miila ishee miidhan uummanni Itoophiyaa nuuf haa murteessu jechuun mucaan miidhamtuu imimmaaniin dubbachuu viidiyoo sanarraa mul'ata.
akka ibsa poolisii magaalichaatti harmeen tun hayyama mootummaatiin ala araqee gurgurte jechuudhaan hojii ittisa yakkaa irratti kan bobba'an gara mana isheetti seenuudhaan asitti araqeen hin gurguramu jechuun waldhibdeen uumameera. Haaluma kanaan poolisoonni kun harmee tanarra miidhaa qaamaa irra geessisuu isaanii poolisiitu ibse. Gabaasicha irratti hundaa'uudhaan araqeen litirri 60 dhangalaafamu poolisoonni lamaa fi hooggantoonni aanaa 3 shakkamanii hidhamuu fi dhimmi kun qoratamaa jiraachuun himameera. Itti gaafatamaan kominikeeshinii fi hariiroo uummataa poolisii magaalaa Finfinnee Koomaandar Maarqos Taaddasaa akka jedhanitti qorannoon amma illee itti fufeera. Poolisiin rukuteera jennee utuu hin qulqulleeffatin amma murteessuun hin danda'amu jechuun ibsan. Dabalataanis odeeffannoowwan wal faalleessan waan jiraniif namoota shakkaman to'anneerra dhugaan qorannoo booda ifa ta'a jedhan. Poolisii magaalichaa itti dabaluudhaan gochi seeraan alaa akka raawwatame himuun bu'aan qorannoo yeroo dhiyootti uummataaf akka ibsamu beeksiseera.